أنا بعد أنا والله دبرة والله دبرة ما عادي مخينا نجيات كاسي سيبتي تدقوا وقت كم برباد أبي نعلم كذا بقول بيجي لك كم يجعل إني تكشوا ما كتير مرينو الكي ملأ وانت كنت أشمار كفوني دا وتوتا في تفصيل خينا أراد الناس دبني ولت تلفني جرا إيجا برانك أكمان أما تروي سنيفو جتشا تريتي أراد أنا روزا دام برانك سنيفو دويادي روزا تيك توكرا تيسن إسي ياميتن أكنا جارسام بيالات الراسي أركي صاحب خيا هدوم لك أبي نكابا مرمال جيتو برانك عجيبة برانك دلهم بيخني سنيف كودو ديما حاجة دو مسألة نفعنا توران سنينجا أسمعونو نمي سبسكرايب مورين سبسكرايب شير لايك نقولو دان جبسا سنينجا نا عارف هاتي سبرا خنجمي كاميرا سايب ميستادو خشنو أتبرا دي أسبر دو خشنو أسبرا نو كاميرا سبرا تيني سنيف لو خيسا سيتا بكا جايب دو خشنو سايب تمو أتي جمس سنتا نو أسر بالا تفايت كم بالا تقص في دي بالا مقدو أنا سايب بالا فيتي خنان no muri baala tokko muriitii fiti kinoti kaamera kana akkuma ilaaltanii agartan kana baala kana fuudheetiin asiin kaamera already hanga fiixa kaameraadha asiinin baasa kaameraan asiin mul'ataa jechuudha already isin hin arkitu isin bakkii nuti teenyu achi gamasi kinola achi gamasi fakkanaanin akka ajaa'ibatti piraankeesni godha hanga dhuma isaan afaan turan isin jaa. Hello Rosa. Achi kati si eu jira or gizman. Turte. Haatu tafe. Araba kado mati fi jirti. Asomanu goru subscribe share like kudu indagati nada. Hello. Me. All say ne kadu ba. Rosa. هاي كيف مارجع نشاط أمتي فيادا جرتا نجام وصو مكانه صرتي كمان انترها أو هذا بلتون من هذه أيسا نجام فيادا جرتا أمتي أبوسو الحمد لله جرها أو نبتي كمان أراني جرا والله إذا نور عم فتني مدبا أيسا تسمع رافا أنا نور عم فتني أقول خطان كنا برنجرو بكا أيسا رافا شوتا إسنا ما رافا تموس جمر نور عم فتني يا خامري سي نجام داري كلا فيادا سايبا ما أدري شنو أعرف وانت مي مالويت وان مفيك فانتا سبرايت فانا كده جو أشوفه سيدا فانتا مسبريت لك فانتا تو فانتا أنا شانتك مشانتك كايا أرنادي كتبو أرام بني يوم افتتات يوم ترى أنا فهمتي إيجا مال سيتاتي جرتمو قبتي والله نجحت هر يا ده أجايباتي سيب كمان إيه ده وقت يا ده بريدان سيب كمان هر سيفني ما ما سيب خياطة كذي تديرو والله سيفني ما يا نو هناك سيفتو أبدين الرقابات أيه سيفتها نفتح يجي يا ده الرقابة نيلال تمي هذا كذي خاماتي نجرام سايبا خيجة كاتي تو بيالا تسفادا بيتي سايبا خيجة تو كوتي تو بيالا تسفادانجي بيالا تي بيالا تي خايشو بيالا تي يشو masuk kan kariman ka babar tumbai tsai kariman ka babar aish kariman mal bada kariman yoro no akas zontain hai akabete namal jalan nujura alti cerita badru ka khair karo buka khiya male wallahi aiga ara kala cerita malin kallada yachun saiba khiya وصلتنا جملتي مكان بيالت لي هدو مالي صلاة نني كابا أنا والله إن يو يسأل على التسيف قاري دان جمالي في ورجع تأسيتي تريني بريدا سجرا كشيدن تاجيتي هذه ما كان ما من أتى تكسر نيامته أنا ما إيجا تخرت كان سكت أدبني جرامي سايبو بتروي بوجه كراني man كارمان كوا Kadima biasa mal sih koda, kadima miskin ni mal sih koda.
Injaamu kana haamiyee injaamu. Injaamu. Hawaati maaluma taate Roza. Kadhimaa biyya keessaa maalitti gootaati zamana kanaan yaaddee jirta. Silkii nagaa biyya alaatti si ergee makiinaa nagaa takkaasis si bitee mana Adaamas si ijaaree. Son ta'e hayyee manni isa jira. Biyya kam jira? Biyya alaa jira. Haa biyya tam jira. Inni sotaa. Roza laal jiruun miti jirti. Already maali ni beektaa Roza laal jireenyi kunis qaalee jira miti. Amma yeroo kana keessatti qaadhimaa miskiina qabiyya keessaa homaa hin qabne. Mee maal si godhame ati jireenya akka saayiban keetii kana ofiitu already akka silkii nagaa qabattee makiinaa nagaa kireeffattee bitattee jechuudha. Warroota jaalalaatu caalaa joosan irraa eegamu suuti maal jettaa? Ara maal taate Roza? Akkas son ta'in akka bebeedee hedduu wal jaalanna mucaa wal jaalannaa wal fuudhuuf deemnaa mallee. Qabiyya keessaa moo? Kanuma biyya keessaa. Asuma wal fuudhu hin deemtaa? Asuma wal fuudhu. Wallahi jaa. Wasante? Eega. Asuma wal fuudhudha. Garuu maali ni beektaa? Amma zamanni irra jirru kunis zamana akkamii akka ta'e ni beekta. Zamana namna son ta'in amma naaf inni waada walii gallee jirra beekte sanumaa. Wallahi jime. Isa malee fadheettaa? Bakka chaansii takka qofaan sii kanna. Already maaliif akka ta'e ni beektaa? An already wajjin qaraane saayibatiyyaati. Saniifuu carraa kana saayibtittiin itti fayyadamtee waan yaadeef si galee. Pranki ምናምን jettee ma boodanaaf itti wal beekadhu. Pranki maaliiti? Pranki maal godha? Ayyee itti malee. Haye. Jechuun waan biroo haamuraa manaa wayi jira. Hara pranki maal godha? Maal jaatti? Ayyee haati. Akkamiin beektaa? Saayibni kiyya qabeenya alaan qaba. Achitti ififuu boolla beenzilaa qaba mucaan. Si galee achitti ififuu haalaan tujjaara qabeenya ni qabanii. Innaa ammumatti akka wal taatanitti silkii nagaa siif ergee makiinaa manaa takka siif ni bitaa dammoo. Sudee sitti meebar. Ismaa hojii yoon jira dira naa wayyaa miskiinuu mudiyyaa noomaan jaaladha hojii jiraachuu akkasuma naa hojii. Akkasii miti gaa maali ni beektaa? Already namni kun an miskiinummaatii sin dhorkine waan takka qabee qabdu. Ani siif filata malee ani gurbaa Itoophiyaa dhiisii sin jettu. Ati ammaa kana. Filadhuudha lameen kana keessaa filadhuudha beekte. Kanumaaf jecha kan nyaanti maksud. Hayi. Anaa beeti bara ammoo wala garee nagaa waliin gaafanne maali waan akkanaa kan hundaa soonati kan hunda. Jechuun naa beeti bara ammoo nagaa wal gaafanneetu wal yaadnee jirraa firee baaba maal taateeti. Asanuma akkasi. Duu maaliifi mee naayii mee adunnu kun naan gallee bara. Yaanni kun akkasii galuuf akkamiin beektaa? Ani atiin tun obboleettiitii yaami saayibatii yaami yoo ati sadarkaa birii irra geesse hin jaaladhu. Yoo bakka guddaa geesse an das nan jiru. Duba sitti muttiin jira amree namaan jaaladhu hin qabaa jee. An nama jaalattu qabaadhu. Nama jaalattu san jibbisiin jechaan jiru qabadhu. Laakiin nama jaalattu san si wayyamoo moo jireenya bareedaa kana si wayyaadha malee amma gurbaan kun makiinaa nagaa siif bitee mana bareedaa siif bitee si galee Adaamas si galchee yoo feete Finfinnees si galchee booleetti jechuudha. Makiinaa takka siif bitee halkan biyya alaa si baasu jechuudha. Silkii nagaa si ergee jireenya bareedaa si jiraachisa. Innaa gurbaan kun kara biyya alaa si baasa. Innaa carraa lameen kana keessaa waan si baasu hatummaan laaliitti itti fayyadamee si jechuu jira malee already an abalu filadhu bakka biyya keessaa jibbimti sumaafin mee saayibatii yaami. Dhugaan maaf himu jirtaa garuu an jaalallumaan filadhaa. Jaalallumaan filadha garuu. Jaalallumaan filadhaa. Jaalallumaan filadhaa. Mabsuutii qofalu jirtaa wallaahi qalloti jirtamii wallaahi na qalloti jirtamii. Maali miisi qallataan? Maal akka ta'e ni beektaa? Carraa lameen asii ka'e keessaa an tokko filadhuudha. Ayyee filaddareen illee carraa maal bifa? Filadhee gaanillee. Jaalalaan filadhaa sin jee bire. Jaalalaan filadhaa. Jaalala filachuu mirga qabda. Innaa gurbaa
Ansiinjee kanas filachuun mirga qabda. Innaa jireenya bareedaa filachuu fi jaalala biyya keessaa filachuu. Gurbaan biyya alaa jireenya bareedaas jiraachisaa jaalala bareeduu fi waa hunda jiruu dhugaas agarsiisa jiruu nagayaa. Lameen kana keessaa an takka filadhuudha malee abaluu jaaladhu abaluu jibbisiin jechaan jiru. Already an chaansii macarrashaa yoo irraa kanatti fayyadamte mirga keeti. Kara biyya alaa si baasaa mana siif jaaraa mana takka katti galchu Finfinnee yookiin Adaamaa makiinaa manaa takka siif bitaa jireenya akkanaas jiraachisa. Ati carraa kana yoo itti fayyadamte si harka jira. Aangoon tun ammarratti. Inni xiqqishuma akkatti umriin ol ka'e malee waan takka hin taane xiqqishuma bakka. Nama akkamitti inni garbaa jennu? Nama umrii 40 wayiiti. 40 wayii jette? 40 takka moo akkana. Dardara maal taate? Saayii wakiyyaa. Anna Ladde. maaliin qallata? Ayyee qabeenyi inni qabu hoomee fakkeenyaaf naa himne. Qabeenya likkee qaba. Waa'ee sarraa mee naa himne. Qabeenya likkee qaba. Ni qaba qabeenya. Maal fa'a qaba? Ati Finfinneettis mana ijaaree jiranii? Jara isaanii hundaa hora biyya alaa baasee jira. Innaa carraadhumaati. Maal si fakkaata? Ayyee mee isa kanallee harkuun hin fedhaa. Harkeetiin wajjinaa soyinaa. Already haa isin jee bakka amma. Jechuun ni jira mire. Ni ilaala mee isallee ni ilaala. Namoota maal inni maal fa'a qaban hanqisa? Qabeenya. Qabeenya likkee qaba akka dhugaa qaba qabeenya. Qabeenya akka dhugaa qaba. Already carraa kana itti fayyadamuu dandeessi itti fayyadamudha. Qabeenya ni qaba akka dhugaa qaba. Ayyee taate. Ayyaa. Sanifuu akkam jettu? Waliin isin barsiisi. Ayyee wal nu barsiisi. Waliin isin barsiisaa. Innaa wajjin haasawitee qabee keessaa firaa dhifta. Warri biyya alaa namatti kajabu fedha. Ayyee ni dhiisaa. Ni dhiisaa yaa. Biyya keessaa firaa dhifta. Information ni gaa namni warri biyya alaa baashee teekinooloojii silkii teettuu xalafanii qaban ni beektaa miti. Waan ati fayyadamtu hundaa'u xalafanii qaban. Isaan kajabuu hin dandeessu. Ayyee. Akkamitti? Ayyee taate wal taane bakka. Wal taane? Bilbilii fi ammoo jechuun isallee harkuun hin fedha jee. Ayyee. Sanboota isaa wajjin wal agarree wajjin haasa'e. Wal nu barsiisira isaa wajjin. Walii si barsiise. Biyya keessaa irraa kaastee fira. Ayyee dhiisee. Jechi akka inni cimcimtaan hin dhageenye beeksisin jaa. Taate. Ayyee taate. Yoo aaraan ammas yoo aaraan kararraan deebi'an beekte ulaagaalee kana hunda guutu. Ayyee. Arraboota gurbaa Itoophiyaa jiru wajjin wal hin agartu takka. Kalammadaa dhiira Itoophiyaa jiru wajjin rileeshnshiippii takka illee uummachuun qaba. Lama. Kasadaffaadhaa. Kana innumaa yoo naan jirre wayyu ati maali naan jette inni naan jiru ba. Haay. Jechuun ulaagaalee saayifatti simaa fi nama jeefiyaa. Yoo inni naan jirre naa wayyu. Wallahi. Inni aanaa himu. Ittiin kajibi. Naan kajibu maaliif itti kajiba? Jechuun akka ati amanamtuu taate waan hin beekuuf. Ayyee. Si galee? Saniifuu akka bini beektaa? Wallahi akka tasaate gurbaan akkas naan jeesin jiru. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Gurbaa kana hadiififuun beeku. Silaa gurbaan akkasii jiraate silaa siin fedhe bareedaadha. Dhimmichi piraankiidha. Piraankiitti maal jechuudha? Reefu sitti mee ture masuut naaf itti wallolla siin jee. Wallaahi reefu sitti mee ture wallaahi. Rosa! Ana dhiisii masuut na dhiisii. Wallahi. Sindagoo anta kudura sitti mee ture. Yoo piraankiin namna kana jenne kudura sitti mee ture. Natortorsitee irra immoo nagartu. Wallahi. Na dhiisii masuut. Sindagoo waan akka barbaadu. Tata teebi namu piraanka akkasutti dalagu. Namu piraanka akkasutti dalagu. Akkasutti sitti mutti jira miti baan. Akkamitti karraa armaan tol dhuftee aan raanta naa lagarree kana piraanki na gootaa. Nuuga. Ara wallahi dabbara wallahi su dabbara naa. Ila ko wallahi. Nama akkuma piraanki dalagu samaani. Akkas tasoon ta'e haa. Naa fedhe ara wala garree ara dhuftee beeku. Hin ta'u akkanatti. Natti mun qabdu duba. No ati maal jiru. Amaani taa matooti ni deema. Saabona ni jira. Targadde wallahi targadde.
dhiifama kinoo kaameeraa la arafaatti firnaa qabamu agartee Min beekon kaamera arjin darfadhaan. dhiifama naan Naan sunu kaamera ona. dhiifama naan Arafaat nas. wantoota akka dubtoonni xiyyanatti argi Naan sunu arafaat. roozaa Min teenya beekon biraan. miilarra qofu miilarra torba Na dura ama kaya masuke. Nin deema banna nin deema wallah. awoo dhiifama naan jiifilis sarta akka dhiifama naan cigaa Min barbaadu andi fama abjin nin beekon. sarta akka Min dhiifama beekon waan. ta'eefi wanni ta'e maallati dhiifama Nasi barang wallah nasi. natti jabaka Enggak tortorsite kok gak tergagge gas teman Gudra beekasatti faantaa osoo ilu beekan afaan oo gurguun beeken. jechuun sanii miti wallahi Bismillahi. Firaan kidee taamas deebitee. egaa mali nama akkanatti akkana dhiifama naan jigaa bakka takka dhiifama namumaan bakka akkanatti hin dalagu baanki namootni Firaan kakkaan jenne yoo guduraa seetan akka hin ture. Firaan kiraan jeeni. amma akka tasaanu harkaa teemi innaa daawwattoota firtooftuu keenyaanis dhiifama akkana gooti natti himu Hayyee dhiifama. Arabaan firaan baasu haganas. dhiifama naa dhiifama jinga Hayyee dhiifama. Ummataaf maal laata ummataaf? dhiifama naan jettee jirti Dhiifama jeeniitiin jira. akkas Meelee akka dhiifama olii godha. inootiin Yeroo waan akkaatiin deebiin haa raboota. ittiin deemaa ittiin deemaa